Wanti joornaalistiidha waan taateef odeeffannoo qabda waan ta'eef amma yeroo ijoolleen baay'een hiriyoonni kiyya warri duraan matatti ximqaamii maratan koofiyaa godhatan ammallee abdiin jira namichi maqaa kenna ol kaasee jechaa jiru. Ati akka joornaalistii Oromoo tokkotti yookiin akka qarree Oromoo takkattis ilaalcha miidiyaa kana hawaasummaadha deemu namoonni dhuunfaa yaada kennatiin kan wal qabatee shamarran keenya yaada akkamii qabu dhiirota malaaxotaa fi namicha rataata tokko shamarran 400 xiyyaararraa kuffisan. Samutti thank you so much. Tell me. By the way, one intalatti baay'ee injarjaru beeki. Amma bitaa mirga ilaalta gaafa gaazexeessaa taatu yaada gaa kennuudhaaf uummataaf deebii gaarii kennuudhaaf waan hundaa ija ogummaatiin ilaaluu qabda. Erga waan sana ilaalte akka iskiriptiitti yaadannoo qabattaa beeki. Namoota warra namicha kana deeggaranis namicha kana wal qabatee immoo seerri maal jedhaa jetta beeki. Seerri waan jedhu hanqasii jira. Chaartarii biyyattiin ittiin bultu seerri biyyi sun ittiin bultu ilaalta. San booda uummata kanaaf immoo deebii gahaa deebista. Xiinxala keessanaa ilaalta. In gulaalta erga gulaalte immoo yaada bilchaataa dhiyeessita. Anamma gulaalaan jira bitaa mirga. Itoophiyaan maal jedhanii, Gaanaan maal jedhanii, Ameerikaan maal jedhanii, Kaanaadaan maal jedhanii, Saawud Arabiyaa warri jiran immoo maal jedhanii kana hundumaa ilaalcha keessa galchee yaada itti kennadheeni irratti hojjetaan jira. Dookimeentarii gabaabduu miini dookimeentarii irratti hojjetaa jira. Asilee amma akkamitti si deebisuu danda'a? Amma namichi kun yakkamaa moo yakkamaa miti yoo naan jettee chaartarii wanni biyya sanaa seera ittiin bulmaata biyya sanaatiin gaafan ilaalu still namichi kun nama onne boora kenna boora mataa gubbaraa sadiin banama isa guddaa team memberii onne boora gati ilili takka waanoo ilili takkaatiin boora mataa duraa kan aywa team memberii sana tuqa hingalleef nama kiyyaaf warra kiyyaaf hingalle nadhiis firiinaan jedhi. Kanaafuu namichi kun balleessaa maybe aadaa biyya sanaa hin beeku akka Oromootti dubbiifuu namatti ulfaata. Baay'ee waan kana xiinxaluu miti waama kanaatu kaasuu namatti ulfaata. Akka seera biyyattiitti garuu namichi kun waan biyya akkamaasa taasistaa kan jiru. Baay'ee namni inni dirqisiisee hin jiru. Hundi isaanii eeyyamu. Silaatii xiinxalaan hin jedhin. Xiinxalli amma dirqisiisuu kana irratti shamarran irra miidhaan kun gahuu irratti maal jettaa yoo jette silaa yaada koonneessa. Namni dirqiin namicha kanatti himate hin jiru. Namichi kun agammaatti himatamaa taane seera biyyattiitu meebii dogoggora hojjeteera jedhanii shakkamaadha malee namichi kun agammaatti himatamaa miti. Balleessi yakkamaa hin taane namichi jibbu agammaatti. Ati akka intal durbaa tokkotti dandeettii sana dandeeyne? Yaada yuutti hin kennine. Kun dandeettii osoo hin ta'in araada beeki. Waan araada beektee nama baay'ee namicha kana akkamitti fudhadhe beektee nama bullee haftee garaagara haftee nyaata hoteelarraa walitti qabamee xaaqamamee nyaatamu jira miti bullee ka jedhan sana. Nyaata kanarraa adda miti beektee. Namicha bullee nyaachaa ture maal isaan dinqisiifadhaan. Obboleettii Piraayim Ministeerii argachuu jechuun bullee nyaachuudha? Sirrii hin goone. Amma namni ijoollee qabu, bultii qabu, ijaarratee qabu, bultii isaan amma haati manaas hin kassasuu jettee bari hin kashaftee bari yaada keenya mara akkamitti mee? Ilaalee ishee hin kassasu jettee nu maal nagalchaa mana maaliitanii dhaqee namoota kana jeechu godha jireenya namaa keessa maaltu nagalchee akka Oromummaa isiin dhiira dandeettii akkana qabu dhabuun barbaaddu ka faaraa akka shamarran Oromoo ta'edha. Dhiisisa. Jeejiin godhiina. Maqaan isaa haragalfiidha bar namichi. Baltara Oromoonis jira Oromoonis fedha waatiyyuu hin fedha. Ani jara kanallee xiinxalu
bullee yeroon itti bullee xiinxaluudhaaf sa'aatii kiyyallee itti gubu haati manaa tokko tuffattee dhiiste namicha kana akkitti ga'ii madhullee hin qabu jettee tuffattee dhiiste malee waa biraa seef fakkaate. Seerri biyyattiis immoo namichi kun namni inni dirqiidhaan qabee yookiin humnaan dirqisiise hin jiru waan jedhaniif ani maaliif yeroo qoqqoba waan na fayyadu waan dhaloota kiyya barsiisu dubbatu mana maal la fayyadamee natti waan namitti kana bullee no ati amma karaa lama yaada kennuu dandeetta. Tokko namichi kun shamarran baay'ee keessummeesse. Isin kabajee isin keessummeessuuf yookiin mormuu qabda yookiin galateeffachuu qabda. Inni tokko immoo akka joornaalistii takkaatitti yaada furmaata hawaasa hordoftoota si hordofu kennuu qabda malee carma jettee akka nama dhuunfaa tokko jettee yaada kee qofa dubbatu hin qabdu bara. Ani yaada dhuunfaa miti bara giddu gala godhadheeni illa laali. Giddu gala yoo godhattummaa namichi kun namichi rasaasa tokkoon dubartii 400 kuffise bilisa ta'ee jechuudha. Kana jechuun amma yaada keetii waliin faalleessu. No, inni biraa dubartoonni Naayijeeriyaa namni akkanaa kun nuuf dhalachuu qaba yookiin nuuf dhufuu qaba nuti dhiiran qabnu jedhanii mormaa jiru. Deeggartoota shamarran guutuun kan mormaa jiran hin jiran deeggaraa jiran hojii isaa kana dinqisiifataa jiran. Isa qeequudhaaf isa komachuudhaaf dandeettii akka isaatii fi kilaashii akka isaa qabachuu qabdaa jedhanii warra yaada kennatan jiru warra biyya sana jechuudha. Ati warra isa ifaa gootummaa isaa beekurra sii fagoo jirtu biyya biraa jirtu akkamitti bultee nyaata jettee ni mormuu dandeetta. Ani beektaadha. Lafa yaadan irra osoo hin ta'in lafa jirantu murteessa. Ani akka intala Oromootti safuun ittiin guddadhe aadaan beekuutti biyya keenya keessatti akkan beekuuf safuuf duudhaa Oromootti walitti dhufu gochi inni hojjete gocha badaadha. Siigalee maaliif fakkeenyaaf osoo namichi kuni dubartii 400 maybe seenaa dur beeknuu fi akka baay'ee jiru keessatti namoonni kana dura even 400 miti 700 ol fuudhan jiru jedhanii nuyifaaf seenaan nutti himamuu jira. Osoo fuudhee abbaa manaa dubartoota 400 jedhame maybe fuudheera seera qabeessaan fuudhe. Namichi kun bultii isaa irratti sagaagaluun bultii isaa irratti deemee dubartii namaa waliin akka barbaade ta'uun isaa safuu akka aadaa koo akkam beeku akka duudhaa Oromoo keessatti guddadheetti namicha kana waan dinqisiifadhe takka illee hin qabu. Waan jeeji godhu takka illee hin qabu. Waa'ee isaa haasa'uufiyyuu nama madaanu beeki. Namni ajandaa godhatee waan isa fayyadu dhiisee waan kanaa qofa raasaa jira beeki. Osoo gurra keenya sibiila keenya qalbii keenya illee itti kennuu baannee gaariidha. Gara sana attention keenya irraa kaasnee jireenyuma keenya jiraanne kanuma keenya hir'ina baay'ee qabna nuti waa'ee namicha kana hammame Itoophiyaan maal godha? Way biddeen naa ta'a, way mindaa naa ta'a, way jireenya naa ta'a, way dhala koon naa darba. Seenaa badaa akkasii xiinsammuu ijoollee isaatii miidhu kuni ijoollee isaatii maatii isaa miidhu bira darbee mee maal la fayyadanii? Mee biyya koo dhaloota koo yookiin hordoftoota koo an akka gaazexeessuun intala Oromooti malee kan saba Giiniyaa yookiin wannoo miti. Kan Oromoo kan Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessaa ta'an. So uummata biyya maal fayyadee waa'ee namicha kanaa ajandaa godhee dubbate nuti hir'ina qabnu meeqa qabna aadaa keenya duudhaa keenya akka dhaloonni hin banne akka dhaloonni hin gufanne akka dhaloonni karaarraa hin banne kana osoo mana banadhee waa'ee kanatti jibbuu waa'ee kana faalalaa se'oon maal ta'u waa'ee namitti bullee walitti taraa baatee bultii ishii dhiistee baatee sagaagaltu maaltu jiisna boosiseesi maalumatu waa'ee namicha kanaa naasofsiise yaadallee ittiin ta'e attention biyya gara isaa garuu namichi dandeettii qaba moo hin qabu? Dadhabaa gadi kan nyaanni hin quubsine kan nyaanni mana isaatiin attaraamaashii bullee qoosaa kan biyya keessa gangalatu qaba. Maal isaanii kan qalaamii minuun uumaadhaan qallate. Nyaanni mana sibii ishee quubsine kan hin quufne booyyee jaldeessa malee kun nama.
Maal sana dandaqanatti mimi. Nyaata haati manaa isaa qopheessitee dhiisee namicha bullee waliin taraa oolu. Qooshaasha meeqa keessa gangalataa oolu. Maal san jee jirraa godha maal san dinqisiifatan. Meenatti mimiyaatu maal saa dinqisiifatta meenatti ijjisa ijasaa baasuudha malee kan. Natti an dinqisiifatta itti natti waan irraa dinqisiifadhu hin qabu waan irraa haasa'u hin qabu ani dhiifamu. Baay'ee aarteef. Ani moo ayaa kan beeku kan hin beeknu kan waan kana hin beeknu safuudha beekteenu yaadaan keenya barkana miti kan nutti himamaa guddannee fi wanni sammuu keenya keessa dhiiga keenya keessa jiru kanaa miti kaasee akkamitti shooknan godhu kun. Atotoo otoo si ta'e yoona kana qaata iddoo godhanitti kukkunnee si ganne haa osoo ilma Oromoo taatee akkas goote oh my god. Mur'iin badee haa biyya gaafas. Kuni waan jeche irraanfadhaa dhugaa waaqayyo. Please ilmaan Oromoo taatanii warri suuraa namicha kanaa maxxansitanii waa'ee namicha kanaa guyyaa guyyaa hojii godhatanii ajandaa godhatanii haasoftan irraa dhiisaa. Namicha addunyaa guutuu dinqisiifataa rakkoo bara akkasitti Emi addunyaan galmee jiinas buukii irratti galmeessitu oolu. Geebaa kennitu nooveeliyaa kennituuf kaakana yoo barsiisa jedha addunyaan baay'ee wayii gochisaa kanaan namni isa dinqisiifatee jiru warruma akkasa bullee nyaatuuf nyaanni manaan quubsine meebii dinqisiifatuu danda'anii beeki garuu ilmi isaa kun guddate intalli isaa kun guddattee beektu aadaa shiidhaa shiikunuunsattuu waa'ee namicha kanaa dantaa kennitu ani dhugaa waaqayyoo